Wayyaa harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana bunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Hordoftoonni GMN amantaa Islaamaa hordoftan baga sooma hiikaa geessan ayyaana gaarii kan nagaa fi gammachuu akka isiniif ta'u hawwina. Eid Mubarak. Aturee keenya odeessaalee keenya guyyaa irraa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Waboon godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti hidhattoota mootummaa adabuun isee himamee jira. Wantoota qindeeffanne irraa kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessaalee keenya birootiin lammiileen Itoophiyaa 38 ta'an balaa bidiruu galaana Jibuutii irratti mudateen lubbuu akka dhabanis gabaafamaa jira. Naannoo Amaaraatti aleellaa faannoon Amaaraa raawwateen hordoftoonni amantaa Islaamaa ajjeefamaa akka jiran manni maree dhimmoota Islaamaa naannichaas ibseeti jira. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Gama biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Guudayyaa Biillaarraa miseensonni amantii waaqeffannaa 36 ta'an waraana faashistii PPtiin qabamuunis akka hidhamanii odeeffamaa jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Irra deebiin hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana sooma hiikaa geessan Eid Mubarak isiniin jenna. Odeessaalee keenyatti hoggaa dabarru waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti hidhattoota mootummaa aleeluun adabuunsaa dhagahameeti jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo Waboon zoonii kibba Bahaa Cibraan Jaalnadhii Gammada Haleessa Ebila 8 bara 2024 godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Heeban Dhuuboo keessatti waraana maafiyaa PP maqaa sakatta'insa Wabootiin yaatu haxxee itti dhuun adabee jiras jedhamee jira. Tarkaanfii haxxee itti dhuun raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi kanneen biroos booji'uu akkasumas meeshaalee waraanaa isaanii irraa hiikkachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa goleewwan Oromiyaa hundaa keessatti ergama shanee balleessuu jedhu qabachuun lammiilee meeshaa maleeyyii ta'an aleelaa akka jiru ni yaadatamaa. Haaluma kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo akka to'annoof isaaf tolutti kutaalee Oromiyaa gandoota garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo ijaaruudhaan loltoota mootummaa dararaa uummata nagaa irratti raawwataa jiran irraa qolachaa akka jirus ni beekama. Zoonii kibba Bahaa godinaalee Arsii aanaalee adda addaa keessatti aleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa akka argate waraanichi gabaasatii jira. Guyyuma kaleessaa aanaa Sirkaa keessatti wal waraansi qaamolee lamaanii akka turee fi lolisa cimaa ta'uusaas gabaasuun keenya ni yaadatama. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa bakkoota adda addaatti waraana bilisummaa Oromootiin hoggaa aleelaman waraanicha ofirraa qolachuu dadhabuudhaan gara jireenya hawaasaatti deebi'uudhaan hawaasa nagaa dararaa meeshaalee gurguddaa manneen irratti dhukaasuudhaan akkasumas daa'immanii hanga maanguddootaatti namoota ajjeesaa akka jiranii ni beekama. Kanumaafuu guyyaa kaleessa irraa kaasee godinaalee Arsii keessatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa gidduutti raawwataa ture olaantummaa waraana bilisummaa Oromootiin qabamee akka jirus gabaasaaleen ba'aa jiranii addeessaatii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 38 ta'an balaa bidiruu galaana Jibuutiitti mudateen lubbuu akka dhaban gabaafamaa jira. Qarqara galaana Jibuutiitti bidiruun godaantota feetee turte dhidamuun lammiileen Itoophiyaa 38 ta'an akka du'an gabaafamaatii jira. Embaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu ibsa baaseen bidiruun hidhimte godaantota Itoophiyaa 60 ta'an feetee gara Yemen imalaa turte jedhee jira. Reeffa namoota argamanii keessaa daa'imman jiraachuus himamaatii jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin godaantota IOM kibxataarraa ibsa baaseen namoota du'anii fi reeffi isaanii argame 38 malee dabalataan namoonni yoo xiqqaate 6 ta'an kan hin argamne ta'us heereeti jira. Isaanis du'uun isaanii hin oolle jedhamaati jira. Bidiruu imaltoota dhidhiman qabattee turterraa godaantonni 22 lubbuun hafuus IOM gabaasee jira. Bidiruun godaantota seeraan alaa qabattee imalaa turte kun kibxataarraa 9,2024 qarqara galaana Jibuutiitti naannoo kaababaa Godoriyaa jedhamurraa ka'uunsees ibsameeti jira. Embaasiin Itoophiyaa sababa balaa kanaa qorachaa jiras jechuunsaa
isaa beekameeti jira. Akka ibsa imbaasichaatti qarqara galaana Jibuutirraa gara biyyoota Arabaatti ce'uuf imala seeraan alaa godhamuun waggoota 5 darbaniin lammiileen Itoophiyaa 190 ta'an bidiruudhaan hidhamuun lubbuun isaanii darbaniiru jedheeti jira. Godaansa seeraan alaa kanaan balaa qaqqabuun lubbuun darbuu dabalaa jiraatus lakkoofsa godaansaa kun ammallee dabalaa jiraachuus imbaasichi ibseeti jira. Karaa Jibuutiitiin gara Yemenitti imalli godhamu bu'aansaa du'a qofa ta'uu balawwan suukanneessaa qaqqaban irraa hubachuun hin dhibu jechuun imbaasiin Itoophiyaa ibsa baaseen ibseeti jira. Imala seeraan alaa kanaan lammiileen Itoophiyaa maatii fi namoota jaallatan balaa hamaaf saaxilaa jiru jechuunis lammiileen imala gaaga'aa kanarraa ofiifis ta'ee maatii isaanii akka eeganis waamicha godheera imbaasiin Itoophiyaa. Kanneen namoota seeraan alaa daddabarsan irrattis qaamoleen seeraa tarkaanfii fudhatan akka jabeessanis waamicha dhiyeesseeti jira. Imbaasichi waggaa waggaadhaan godaantonni 200 ta'an qarqara galaana Jibuutirraa ka'uun ulaa galaana Edeniin gara biyyoota Arabaa imalaa turaniiru. Kana keessaas ammoo balaa bidiruurra deddeebiin qaqqabuun lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii akka darbees ni beekama. Haalli jireenya lammiilee Itoophiyaa rakkina gadi fagoo fi ajjechaa qaamoleen mootummaa dargaggoota irratti raawwataniif imalli seeraan alaa kun dabala akka jirus gabaafamaati jira. Imbaasiin Itoophiyaa biyya alaa jirus yeroo jalqabaatii fi dhimma godaantotaa ilaalchisee ibsa baaseeti jira. Kanaanis imbaasiin Itoophiyaa biyya Yemen Sana'aa jiru sadarkaa jalqabaa qabateeti jira. Maaliif mootummaa Itoophiyaa fi imbaasonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran rakkoon baqattoota yookaan godaantota irra gahu akka waa hin agarreetti yookaan hoggaa ibsa baasan hin argamu. Kanaafuu imbaasiin Itoophiyaa Yemen jiru hojii gaarii jalqabeeti jira jenna. Bu'aa guddaa buusuudhaan godaantota kana yookaan baqattoota kana baraaruu baatanis akka lammiilee biyyattiitti sagalee ta'uun isaaniis wanta nama gammachiisudha. Haa ta'u malee maatii godaantota lubbuu isaanii dhabaniif jajjabina hawwina. Naannoo Amaaraatti haleellaa faannoon Amaaraa raawwateen hordoftoonni amantaa Musliimaa ajjeefamaa akka jiran manni maree dhimmoota Islaamaa ibsa baaseen gabaasuunsaa barameeti jira. Naannoo Amaaraa bakkeewwan garagaraatti ji'oota 8 darban keessatti Musliimonni 80 ta'an ajjeefamuu fi kaan ammoo miidhaa garagaraaf saaxilamuu manni maree olaanaan dhimmoota Islaamaa naannoo Amaaraa beeksiseeti jira. Manni marichaa ibsa baaseen naannichatti hordoftoota amantii Islaamaa irratti ajjechaa dabalatee saamichaa fi dhiibbaan garagaraa akka irratti raawwatamaa jiru ibseeti jira. Mana maree dhimmoota Islaamaa Baardaaritti itti gaafatamaa bulchiinsa faayinaansii kan ta'an obbo Alii Geetahuun sababiin isaa maal akka ta'e odeeffannoo ifa ta'e hin qabnu jechuun garuummoo walumaa galatti rakkoon hawaasa musliimaa naannicha mudataa jiraachuu BBC'tti himaniiti jiru. Walumaa galatti rakkoowwan uumamaa jiru reebicha ukkaamsanii maallaqa gaafachuun jira. Amma immoo ittiyuu daran hammaatee ajjechaan dhalateera. Kaleessa Baardaaritti mana nama tokko keessa namni 4 ollaatti immoo namoonni 3 walumaa galatti namoota 7tu ajjeefame jedhanii walitti qabaan kun himaniiru. Kana malees kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti Gondaritti namoonni 2 yookaan 3 ta'an ajjeefamaniiru kan jedhu odeeffannoon akka isaan qaqqabe obbo Aliin himaniiru. Namoonni ajjechaa kana hordoftoota musliimaa irratti raawwatan eenyummaan isaanii ni beekamu jedhamanii gaaffii gaafatamanii fi obbo Aliin hoggaa deebii deebisan buufata poolisii bilbilanii akka gaafatanii fi ammatti eenyummaa isaanii akka hin beekne ibsaniiru. Haa ta'u malee rakkoon kun har'a uummanni socho'ee waan beef ifatti haa dhaga'amu malee naannoo Amaaraa bakkoota garagaraa keessatti rakkoon irra deddeebiin uumamaa jiraachuus dubbataniiru. Walitti qabaan kun guyyoota 3 dura Bichannaatti abbaa warraa fi haati warraa sa'aatii 11 irratti sooma guyyaa hiikuu yookaan faxaruuf yeroo sagadaa jiranitti daa'imman isaanii waggaa 5 duratti akka ajjeefamanis gabaafamaa tureera. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa addumatti hammeenya buqqaatii saamicha uggurrii fi ajjechaa musliimota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti hammeessaa akka jiru odeeffamaati jira. Manni marichaa guyyaa dilbata ebile 7 bara 2024 magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baardaar keessatti miseensonni maatii fi namni ollaa tokko walumaa galatti namoonni 5 osoo gara manaa galaa jiranii ajjeefamuu ibsuun bakkeewwan garagaraatti ji'oota 8 darban keessatti ajjechaan humnoota faannoo Amaaraa ofiin jedhanii raawwatamuunsaas beekameera jedhee jira. Akkasumas guyyaadhuma wal fakkaataa ebile 7 bara 2024 magaalaa Mooxaa keessatti dargaggeessi tokko erga ukkaanfamee butamee booda kanneen ukkaamsan maatii isaa sodaachisuun qarshii 300 erga fudhatanii booda dargaggeessichas akka ajjeesanii himamaatii jira. Mootummaan naannoo Amaaraa fi federaalaa atakkaroo mootummaa naannoo Tigraay waliin qabaniin TPLFin akka balleessanuuf akka isaan mijatutti garee fiinxaleessaa faannoo kana akka caasaa mootummaa akkasumas akka garee biyya jaallatu fakkeessuudhaan promooshinii humna isaanii olii irratti hojjechuudhaan gareen kun meeshaa gurguddaa akka qabatu humna isaatii ol immoo itti fayyadamni meeshaa akka kennamuuf taasisuudhaan
kan isaan waggoota sadan darban keessatti ijaaraa turani. Yeroo ammaa gareen kun eegga Tigraay wajjin yakkoota namoomaa yakkoota duguggaa sanyii raawwatanii booda garuma naannoo Amaaraatti yommuu deebi'anii wal dhabdee isaanii fi mootummoota lammeen gidduu uumameen jechuun koos mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Federaalaa wajjin yeroo ammaa kana wal waraansa keessa jira faannooni. Haa ta'u malee gareen kun garee fiinxaleessaa garee yaada doofaa yaada booddettaffaa qabudha. Xumura jaarraa 21ffaa keessa taa'ee garee jaarraa 19ffaadhaan yaaduudha. Gareen kun amantaa tokkotti biyya tokkotti alaabaa tokkotti afaan tokkotti jedhee kan amanuudha. Kaayyoo gareen kun qabatee socho'u keessaa inni jalqabaa fi inni guddaan sabaaf sallammii balleessuu hoggaa ta'u inni lammaffaan immoo amantoolee biraa balleessuudha. Gareen kun amantaa biraa balleessuu amantaa Pirotestaantii amantaa waaqeffannaa amantaa Islaamaa kana balleessuudha karoorisa. Kanumaafuu gareen kun naannoo Amaaraa keessatti ajjechawwan suukanneessaa hordoftoota amantaalee biroo irratti akka raawwatamaa jiru ni beekama. Kun dhugaa dachee fi samiin beekuudha. Yeroo ammaa kanas musliimonni naannoo Amaaraa keessa jiran callisa isaanii keessaa bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifachuudhaan keessumaa magaalaa Baahir Daar bifa kana fakkaatuun hoggaa isaan sochoosan ni mul'ata. Haa ta'u malee uummanni hammi kun guyyaa tokkotti mufannaa isaa dhageessiseetii jira. Maaliif jennaan gochawwan lakkoofsa hin qabne isaan irratti waggoota hedduudhaaf raawwatamaa akka ture kan hundumtuu beekuudha. Maturee keenya ittaanuun magaalaa Dirree Dawwaa keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun qabamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiras jedhamee jira. Haaluma kanaan hidhattoonni murna bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawwaa keessaa dargaggoota hedduu daandiirraa qabuudhaan konkolaataatti naquun bakki isaan geessan hin beekamu jechuun maddi keenya magaalicharraa nuuf hireera. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota bakkoota adda addaarraa humnaan qabuudhaan erga hidhee booda immoo umurii guutuu hidhamtu yookaan immoo leenjii waraanaa fudhattu jechuun dargaggootaaf filannoo walxaxaa ta'e akka kennu gaafatamaatii jira. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota dhaabbii qaamaa tolan dargaggoota loltuu ta'uu yookaan miseensa waraana isaa ta'uuf ga'umsa qaban daandiirra qabuun eeggamanii geessee dararee booda filannoo lama kennaafi filannoo tokkoffaan yakkoota garaagaraatiin himatamtanii manadhaa keessa turuudha. Filannoo lammaffaan immoo bilisaan akka jiraatanuuf miseensa raayyaa ittisa biyyaa akka taatan jedhee filannoo kennaafi dargaggoonni immoo jireenya manadhaa keessa jiraachuu waan hin barbaanneef saniyyummoo baafamanii ajjeefamuu waan malanuufi filannoon isaanii inni ta'uu qabu raayyaa ittisa biyyaatti makamuudha. Haala kanaan mootummaan Itoophiyaa dargaggoota dirqisiisee gara mooraa waraanaa yookaan mooraa leenjiitti geessaa akka jiru odeeffamaatii jira. Namni tokko hojii barbaade fedha isaatiin kan inni hojjechuu qabudha. Loltuu ta'uu barbaade, poolisii ta'uu barbaade, qonnaan bulaa ta'uu barbaade, barsiisaa ta'uu yoo barbaade, maandisa ta'uu yoo barbaade, namni kamiyyuu hojii jaallatu fedha isaatiin hojjechuu akka qabu heerri biyyattii ni ayyama. Mootummaan Itoophiyaa heeraaf hin bitamne garuu dargaggoota kana humnaan daandiirraa qabuudhaan gara mooraa garaagaraatti erguudhaan loltummaa leenjisaa akka jiru bira geenyerra. Carraan dargaggoota magaalaa Dirree Dawwaarraa qabamanii kunis tarii sanuma ta'uu mala jedhamuudhaan hiriyoonni isaanii yookaan maatiin hidhamtoota kana baay'ee sodaataatii jiru. Wallagga Ba'aa aanaa Gudayyaa Billaarraa miseensonni amantii waaqeffannaa 36 ta'an waraana faashistii PP'n qabamuun hidhamanii akka jiran gabaafamaa jira. Impaayirri Itoophiyaa amantootaa fi hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroodhaa gara yerootti hidhuu ajjeesuun kan beekamtu yoo ta'u yeroo ammaas sababa tokko malee mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuun himamaatii jira. Bifuma kanaanis dhaabbanni amantaa waaqeffannaa godina Ba'aa Wallagga aanaa Gudayyaa Billaa humnoota waraanaa bilxiginnaan doorsifamaa akka ture amantoonni galma waaqeffannaa kan himan hoggaa ta'u yeroo ammaa kanas miseensonni amantichaa baay'inaan 36 ta'an torbee darbe keessa qabamanii hidhamuun isaaniis beekamee jira. Namoota hidhamuun dararamaa jiran keessaa muraasni Tolosaa Warquu, Kuusaa Lammii, Tasfaayee Abdii fi Bushaa kanneen jedhaman akka ta'es beekameera. Akka heera impaayirattiitti namni mirga amantii kamuu hordofuu fi waaqessuu qabaatus garuu murni bilxiginnaa amantaa waaqeffannaa fi ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo walitti fiduun amantoota dhiibaa jiraachuu isaatiin haalli jireenya isaanii yaaddessaa ta'uu hordoftoonni amantichaa ibsaatee jiru. Ayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana buunnaa waa beekoti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuubaa Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabskiraayib sheer laayikii gochuun dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas karaa feesbuukii fi chaanaalii Gullallee Miidiyaa Neetwoork sarchi godhuudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Irra deebiidhaan hordoftoonni amantaa musliimaa baga ayyaana soomee geessan Eid Mubaarak isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.